Hordoftoonni amantaa Islaamaa hundi baga ayyaana Iid al-Fitriitiin isin ga'e. Korporeeshiniin misooma paarkiiwwan industirii Oromiyaa. Korporeeshinichi paarkii industirii qonna qindaa'aa bulbulaa ijaaree xumuruun abbootii qabeenyaa paarkicha keessa galanii misoomsuu danda'an simachaa jira. Paarkiin qonna qindaa'aa bulbulaa fi giddugalli ce'umsa baadiyyaa naannoo sanitti argamu hundi bu'uuraalee misoomaa barbaachisoo ta'an hunda guuttachuudhaan abbootii qabeenyaa eegaa kan jiru ta'uu isaa ibsaa. Gara paarkii keenya dhuftanii akka misoomsitan waamicha isinii dabarsa. Teessoon waajjira keenyaa muummichi magaalaa Finfinnee naannoo Makkanniisaa ture. Yeroo ammaa gara naannoo Meeksikoo embaasii Sudaan fuula duratti jijjiiruu keenya isiniif ibsina. Ayyaanichi kan jaalalaa, kan nagahaa fi kan badhaadhinaa akkasiin ta'uu hawwa. Korporeeshinii misooma paarkiiwwan industirii Oromiyaa.